Fedhii haaromsa Itoophiyaa guddichi Masrii fi Suudaaniif beenyaa kafaluu qaba. Jechi kun jecha ministeera qabeenyaa bishaanii fi jallisii biyya Masrii obbo Hanii Suleemani. Itoophiyaan sagantaa riiformii dinagdee milkiin xumuruu isiitiin fandii maallaqa idil addunyaarraa doolaaraa miliyoona 260 argatte. Kunis amantaa dhaabbanni kun fooyya'insa dinagdee biyyattii kan akka jijjiirraa gabaa sharafa alaa fi sassaabbii gibiraa guddisuu irratti qabu agarsiisa. Kunis amantaa dhaabbanni kun fooyya'insa dinagdee biyyattii kan akka jijjiirraa gabaa sharafa alaa fi sassaabbii gibiraa guddisuu irratti qabu agarsiisa. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaatti galiin gibiraa waggoota 7 dura biliyoona 16 hin caalle tattaaffii kafaltoota gibiraa fi mootummaatiin bara kana birrii biliyoona 200 dabruu danda'ee jira. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kafaltoota gibiraa amanamoodhaaf tajaajila dursaa fi beekamtii pilaatiiniyamii kennuun cimsanii hojjechuuf waadaa galanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa haala jireenya lammiilee fooyyessuuf piroojektota mana jireenyaa bal'inaan hojiirra oolchaa jira. Keessattuu iskiimii tola ooltummaa yeroo roobaa jedhamuun tola ooltotaa fi dhaabbilee mootummaa sochoosuun manguddootaa fi namoota galii gadi aanaa qabaniif manneen ijaaramanii fi suphamaa jiru. Inishiyatiiviin kun maatii kumaatamaan lakkaa'aman naannoo balaa lolaatiif saaxilaman irraa gara jireenya nageenya qabuutti ceesisuun ulfinaa fi nageenya hawaasummaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffata. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa pirezidaantota ispoortii waraanaa addunyaa fi Afrikaa waliin waajjira isaaniitti mari'atanii jiru. Walgahii isaanii irratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa biyya Itoophiyaa dorgommii ispoortii waraanaa addunyaa fi Afrikaa gara fuulduraatti akka qopheessitu yaada dhiyeessan. Pirezidaantiin mana maree ispoortii waraanaa idil addunyaa Koloneel Niiltan Goomezii fi pirezidaantiin mana maree ispoortii waraanaa Afrikaa Meejar Jeneraal Meekliyaanoo Abdullaahi akkasumas barreessaa olaanaa mana maree ispoortii waraanaa idil addunyaa Koloneel Roobert Toreekiyaa daawwannaa hojii guyyoota 3f Itoophiyaa galanii jiru. Walga'icha kanaan Itoophiyaan ispoortii waraanaa Afrikaa daran akkamitti qindeessuu akka dandeessuu fi kilabiin ispoortii ittisaa akkamitti ispoortii waraanaa addunyaa fi Afrikaa keessatti kilabii dorgomaa ta'uu akka danda'u irratti mari'atanii jiru. Gabaa idil addunyaa irratti dorgomtummaa buna Itoophiyaa cimsuuf Itoophiyaa fi gamtaan Emireetota Arabaa piroojeektii waliinii qonna bunaa ammayyeessuu irratti xiyyeeffatu jalqabanii jiru. Walta'iinsi kun qonnaan bultoonni xixiqqaan leenjii teeknooloojii qonnaa ammayyaa fi beekumsa faayinaansii akka argatan kan taasisudha. Piroojeektiin kun oomishtummaa bunaa dabaluu bira dabre qonnaan bultoonni jijjiirama qilleensaa dandamatanii buna qulqullina qabu gabaa addunyaatiif akka dhiyeessan isaan dandeessisa. Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajila isaa ammayyeessuuf appilikeeshinii haaraa hojiirra oolche. Appilikeeshiniin kun diiyaasporaan tajaajila baankii si'ataa fi amansiisaa akka argatu dandeessisa. Daayiriktarri olaanaan tajaajila diiyaasporaa Ambaasaadder Fitsum Asaffaa akka ibsanitti teeknooloojiin kun daddabarsa maallaqaa seeraan alaa ittisuu keessatti gahee qabaachuu bira dabree sharafa alaa biyyaaf argamsiisuu irratti bu'aa guddaa qaba jechuun dubbate. Itti aanaa pirezidaantiin tajaajila korporeetii baankichaa obbo Ifeem Makuriyaa baankichi tajaajila isaa gara dijitaalaatti jijjiiruuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu himan. Mul'ata Dijitaal Itoophiyaa jedhu dhugoomsuuf baankichi hojimaata isaa yeroo yeroon ammayyeessuun tajaajila bu'a qabeessa dhiheessaa jiraachuu dubbatan. Itti fufuudhaan appilikeeshiniin kun imala baankichi gara dinagdee dijitaalaatti taasisaa jiru keessatti tarkaanfii sadarkaa olaanaatti fudhatame akka ta'e ibsan. Appilikeeshiniin kun maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaa jiran caalmaatti walitti hidhuuf kan gargaaru yoo ta'u, adeemsa daddabarsa maallaqaa saffisiisuun maamiltoonni fageenya irratti tajaajila baankii akka argatan taasisa. Kunis maallaqni diiyaasporaa irraa gara biyyaa dhufu karaa seera qabeessaa fi ariitii qabuun akka raawwatamu gochuun guddina dinagdee biyyaatiif utubaa ta'a jechuun ibsan. Jibuutiin dhiphina dippiloomaasii Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu isiitiin walqabatee uumame hordofuun paaspoortii Somaalilaandii 1,400 haqxee jirti. Paaspoortiin haqame kun paaspoortii qondaaltotaa, jaarsolii, gaaziteessotaa fi miseensota paarlaamaa Somaalilaand 1,400 ta'an haqxee jiraachuu gabaasni kun ni ifoomsa.
Tarkaanfiin Jabuutiin fudhatte kun beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite seera addunyaa cabse jechuun waajjira quunnamtii Somaalilaandii cufuu hordofee kan dhufe yoo ta'u, Somaalilaandis haaloo kana ba'uuf bakka bu'aa isii Jabuutii jiru yaadachiisuun balalii Eer Jabuutii gara Somaalilaandii taasifamuu uggurte. Kaayyoon Jabuutii paaspoortii kana haquu qondaaltonni Somaalilaand imala idil addunyaatiif paaspoortii Jabuutii irratti waan hirkataniif dhiibbaa kanaan hariiroo Israa'el waliin qaban akka irra deebi'anii ilaalaniif kan yaadameefidha. Fedhii haaromsa Itoophiyaa guddichi Masrii fi Suudaaniif beenyaa kafaluu qaba. Jechi kun jecha ministeera qabeenyaa bishaanii fi jallisii biyya Masrii obbo Hanii Suleemani. Fedhii haaromsaa guddichi Itoophiyaa miidhaa Masrii fi Suudaan irraan gaheef beenyaa akka kafaluu qabu gaafatan. Dhimma kana kan dubbatan yeroo walga'ii guutuu seeneetii irratti hirmaatanitti hidhi hamma edha Itoophiyaa guddaa ta'e hin jiru laga Abbayyaa irratti tarkaanfii gama tokko qofaan kan ijaaramedha jechuun dubbatan. Ministeerri kun dabaluudhaan fedhiin bishaanii uummata Masrii gara meetirii kiiyubii biliyoona 88.5tti kan ol guddate ta'uu ibsuun qoodni bishaan Masrii meetirii kiiyubii biliyoona 55.5 akka ta'e ibsan. Qooda bishaanii kan namni tokko akka addunyaatti qabaachuu qabu meetirii kiiyubii 1,000 wal bira qabuudhaan kan isaanii namni tokko bishaan meetirii kiiyubii 500 kan qabu ta'uu shalaggii godhaniin qooda bishaan uummata isaanii hanga nama tokkotti gadi bu'anii shallagatanii jiru. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa adoolessa bara 2025 xumuramee ifatti kan eebbifame yoo ta'u, piroojeektii humna bishaanii guddicha Afrikaa keessatti hojjetamedha jechuunis dubbatan. Seenaa keessatti waliigalteewwan bara 1929 fi 1959 irraa eegalee waggaatti meetirii kiiyubii biliyoona 55.5 Masriin kan argattu ta'uu ibsuun hidhi kun dhangala'aa bishaanii hir'isuun qonnaa fi nageenya bishaan uummata miliyoona 100 balaadhaaf saaxile jechuun waliigaltee Itoophiyaan quban qabne ragaa godhatanii jiru. Suudaan faayidaa hidhichaa jallisii fi ibsaa irraa argattus garuu lolaa to'annaa ala ta'e kan akka waxabajjii 2025 humni bishaanii dabalamuun miidhaa geessisuu gabaasa kana keessatti Suudaan miidhamtuu taasisuun daboo yaammatanii jiru. Kabajamtoota maatii OVM jaalatamoo beenyaa kan kafaluu qabu Masriidha moo Itoophiyaadha? Dhimma kanaa fi kan kanaa wajjin wal qabatu bal'inaan mariif qabannee hanga dhiyaannutti odeeffannoo keenya kanarraa kanuma fakkaataa yeroo gaarii nuuf qabaadhaa.